baaso shashee waliin taphabaane dhalootaaf si barsiisa walii waan eeggataane. Ashama jirra jirtu hordoftoonni urjii intartaayimentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Guyyaa har'aa kan nuti waliin haasofnu waa'ee jaalala fageenyaa irratti jechuudha. Jaalalli fageenyaa egaa parsantii 100 keessaa yoo xiqqaate parsantii 5tu galma ga'a jechuudha. Parsantiin 95 jaalalli fageenyaa kan karaatti hafudha jechuudha. Yeroo baay'ee ka jaalalli fageenyaa yeroo hedduu kan milkaa'u hin arginu. Sababni jaalalli fageenyaa hin milkoofneef maali? Akka nuuf milkaa'uuf maal gochuu qabna kan jedhu waliin haasofna. Jaalalli fageenyaa akka galma nuuf ga'uuf wantoota dhiisuu qabnu wantoota 4 isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii kanaatti na faana tura. Egaa jaalalli fageenyaa yookiin namni nuti jaalanne suni aga xumuraatitti akka nu faana jiraatu yookiin nutis nama sana waliin bultii ijaarranne akka faana jiraannu wantoota nuti dhiisuu qabnu. Tokkoffaan jalqabarraa beellamaan gara jaalalaatti seenuu dhiisu. Egaa kana yoon jedhu ifaan isiniif godha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko gara shamara takkaatitti dhufee gaaffii jaalalaa gaafa dhiyeessuuf ishee yookiin kaayyoo akkanaatan qaba lakki kaayyoo akkanaatan qaba kanan galmaan ga'uu qaba jettee itti muu dandeessi jechuudha. Haa ta'uti garuu inni maal jedhan gaafa sana ay homaa rakkina hin qabu jaalala waliin eegalla yoo waliif hin taane immoo hin dhiisna rakkoo hin qabu gara obbolummaatti deebina jedhanii warreen beellamaan gara jaalalaa seenan ni jiran jechuudha. Jaalala qofa osoo hin taane egaa gara bultiitti illee warreen yookiin gara gaa'ilaatti illee beellamaan warreen seenan hedduu isaaniiti. Egaa kana yoon jedhu inni kun dhiibbaa akkamii fida yoo jenne jaalalleewwan beellamaan gara jaalalaatti seenan kun waanuma xiqqoodhaaf yoo walitti mufatan jechi gaafa duraa jedhan kun onnee isaaniitti irratti katabamee jira isaan lamaan gidduu jechuudha. Waanuma isaanitti walitti mufachiisuu hin qabnetu guddaa ta'a. Sababni isaas maal waliin jedhani gaafa jaalala waliin eegalani yoo waliif hin taane gara obbolummaatti deebina jedhaniiti kan jaalalatti seenan. Kanaaf ka jaalala eegaluudhaan beellama keessa fiduun gaarii miti gonkumattuu sirrii miti jechuudha. Egaa gara gaa'ilaattis immoo warreen seenan maal jedhanis seenani yoo waliif taane itti fufna yoo waliif hin taane immoo waliifni atis carraa kee mokkorta anis carraa koo mokkora jedhanii gara gaa'ilaattis jaalala bira darbanii gara gaa'ilaattis warreen seenan abbaan manaatiif haati manaa hedduu isaaniiti jechuudha. Jechi kun garuu afaan irratti salphaa fakkaata gocha irratti garuu baay'ee ulfaataadha. Sababni isaatis sammuun keenya kan qabatu onneen keenya kan seef godhu wanta nuti dura itti himneedha. Yeroo hunda waanuma xiqqoo irratti yoo walitti bu'an jechi gaafa duraa waliin jalqaban kun seef ta'ee waan jiruuf isa sana yaadatu jechuudha. Gaafa gargar ba'an illee gaafa dura walitti dhufnuyyuu bar akkana waliin jennee turre yoo waliif taane itti fufna yoo waliif hin taane immoo gargar baana waliin jennee jaalala eegalle jedhanii wal yaadachiisan jechuudha. Kana jechuun jalqaba beellamaan gara jaalalaa akkasumas darbanii gara bultiitti wanta seenani. Kanaaf wanti dhiisuu qabnu inni jalqaba beellamaan gara jaalalaatti seenuu dhiisu. Inni lammaffaan dhiirri tokko erga gara jaalalaa seenan booda yookiin ishee shamaraa ta'uu dandeessi guutumaan guututti ishee amma jaalala waliin eegale ala shamara biraa waliin dubbii gonkumattuu dhaabu. Kana yoon jedhu fakkeenyaaf namoonni guyyaa kara guyyaatti chaat waliin goonu namoota haaraadha. Gama shamaraatiinis ta'e gama dhiiraatti jechuudha. Erga shamara takka haadha manaa kiyyaatti taate boru haadha manaa kootii taate akka na faana jiraattuun barbaada jedhee dhiirri tokko erga murteesseen booda shamara biraa waliin hariiroo walitti dhufeenyaa guutumaan guututti dhaabuu qaba jechuudha. Kana yoon jedhu gama shamaraatittis yoon dhufu kana dura dhiirota hedduu waliin chaat gochuu dandeessi walitti dhufeenya hariiroo walitti dhufeenyaa qabaachuu dandeessi. Isheenis isa amma jaalala waliin eegalte kana waliin abbaa manaa kiyyaa kan boronnaata jaalallee kiyya dhugaadha erga jettee fudhattee booda dhiira biraa waliin guutumaan guututti chaat gochuu dhaabuudha qabdi. Sababni isaas wanti kun yoo ilaallu salphaa fakkaata garuu jaalala keenya irratti dhiibbaan inni geessisu baay'ee guddaadha jechuudha. Gama dhiiratti yoo deemne dhiirri tokko jaalallee osoo qabu guyyaa kara guyyaatti hariiroo duraan shamara biraa waliin qabu sana kan itti fufu yoo ta'e
isheen amma jaalala waliin eegale tuni isaanuma wal qixan biratti ilaalamti. Isaan isa biratti garaagarummaan isaan kaaniin adda qabdu hin jiru jechuudha. Sababni isaatis namoonni nutti dhufan adda baafannee hin beeknu. Amala jaalallee isaa hin beeku. Akkasumas namoonni guyyaa kara guyyaatti dhufan isheen tun immoo dagatamaa deemti. Maaliif jennaan nuti guyyaatti nama 100 osoo wal barree namoonni 100 amala garagaraati kan isaan qaban. Wanta guyyaa guyyaadhaan wal baraa deemus namoonni kun amalli isaanii haaraadha kan nuti ta'an. Egaa fakkeenyaaf amma huccuu kaleessa binnee osoo har'a deebisnee uffanne kan biraan immoo har'a osoo binnee kamtu haaraa nuti ta'a isa kaleessa sana osoo hin taane isa har'a binnee kanaadha jechuudha. An kaleessa binne har'a deebisnee uffannus har'a immoo haaraa yoo binne isa har'aa kana ilaalla jechuudha. Sababni isaatis wanta haaraa binne. Kanaaf namoota haaraadhaanis yoo wal barru isaan kaleessa wal barre sanaan dagachaa deemna. Kanaaf dhiirri tokkos shamara biraa waliin guyyaa kara guyyaatti kan chaat godhu yoo ta'e kan wal baru yoo ta'e jaalallee isaa sana immoo dagataati kan deemu. Sababni isaatis namoota haaraadhaan wal baraa deema. Sammuun isaa yeroo hunda haaraadhuma ta'aa deema. Kana jechuun garuu isaaf wanta gaarii itti fakkaachuu danda'a. Garuu miti jaalala isaa keessatti, jireenya isaa keessatti, akkasumas karooraaf kaayyoo isaa keessatti inni kun baay'ee dhiibbaa qaba. Isheedhaafis yeroo hin kennuufi ishee waliin hin haasa'u. Kabajni inni qabuufillee namoota yookiin shamarran biraatanillee tokko ta'a jechuudha. Kanaaf egaa dhiirri tokko shamara takka haadha manaa kiyyaannaaf taati jaalallee too ishee dhugaati yoo jedhee murteesse shamara biraa waliin dubbachuu akkasumas shamara biraa hawwuu guutumaan guututti dhaabuu qaba. Ishee tana haadha manaa kootiin godhadha yoo jedhee kan murteessu ta'e jechuudha. Gama shamaraattis immoo yoo deebi'u kana duras tarii dhiirota hedduu waliin chaat gochuu dandeessi. Erga immoo jaalallee ishee kanaa waliinis wal barteen booda immoo chaat gochuu dandeessi jechuudha. Isaan kanneen kana kan maal gooti guutumatti dhaabuu qabdi. Shamarri takkas jaalallee ishee kanaa jaalallee ishee dhugaa abbaa manaa koo boroo naaf ta'a jettee kan erga murteessiteen booda guutumaan guututti dhiira biraa dhaabuu qabdi. Sababni isaatis akkuma jalqabarra kaase namoonni guyyaa kara guyyaatti wal baru namoota haaraa ta'anii nutti dhufu. Amalli isaan hundaatu amala garagaraati. Garuu isaan suni keessa keenyatti haaraa ta'anii waan dhufaniif wanta nu gammachiisan nutti fakkaata. Yeroodhaan booda garuu dhiibbaa jireenya keenya irratti geessa. Kanaaf kanneen kanarraa of qusachuudha. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaan yeroo waanuma xiqqoodhaaf walitti mufattan dabareedhaan walii gudisu. Egaa wanti kun yeroo hedduu jaalallee wal lamaan gidduutti ni baay'ata. Keessumaa jaalala fageenyaa irratti ni baay'ata jechuudha. Yoo xiqquma walitti bu'anii jaalala baay'ee waliin dabarsan sana dhiisanii ishee xiqqoo walitti buuste sana jechuudha kan isaan fudhatanii ka'an. Inni kun immoo sirrii miti. Akkasumas jaalalleewwan tokko jaalala dhugaa yoo jennu jaalalli dhugaa jechuun walitti mufatan jechuu miti. Walitti bu'an jechuu miti. Walitti mufachuun jira. Dogongoraanis wal arrabsuun illee ni jira. Yeroo tokko jechuudha. Kanaaf egaa yeroo walitti mufatan san balleessan garamiyyuu ta'uu danda'a. Battaluma sanatti dabareedhaan osoo waliin eegin waliin dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiirris isheetu na mufachiisee isheen na dubbisuu qaba. Shamarris ammoo isatu na mufachiisee isatu na dubbisuu qaba. Inni kun egaa dabareedhaan wal eeguun kun maal fida? Guyyaa lakkoofsisa. Guyyaan gaafa lakkaa'ame immoo maal fida? Garaan walirraa fagaachuutu dhufa jechuudha. Kanaaf yeroo xiqquma walitti mufatan san lakki walitti mufannoo keenya xiqqoo tan osoo hin taane jaalala keenya nuti waliif qabnu santu irra caala. Yeroo hunda xiyyeeffannoon keessan wanta walitti isin buuse sana osoo hin taane yeroo dabarsitan sana yaadachuudha qabdu. Egaa jireenya namaa keessatti yeroo hedduu kan arginu namoonni gaarii waliif oolan dhiisanii wanta xiqqoo walitti mufatan sanaadha kan isaan kiiloo ol kaasan jechuudha. Kanaaf inni kun sirrii miti. Keessumaa jaalala keessatti barbaachisaa miti. Dabareedhaan wal eeguun akkasumas inni na dubbisu isaan na mufachiise isheen na mufachiise isheen na dubbistu jettanii dabareedhaan wal eeguun sirrii miti. Jaalala dhugaa jechuunis ammoo walitti mufatan jechuu miti. Walitti mufatanii garuu dabareedhaan wal eeguu dhiisuu jechuudha. Akkasumas obsa waliif qabaachuu, irra waliif darbuu, wal danda'uu, amala isaa sirriitti beeku, amala ishee sirriitti beeku, iddoo dogongortanitti wal gorfachuu, wal duba baatanii haasa'uu dhiisudha. Garaan keessa yeroo hundaa tokko ta'uu qaba. Jaalallee waan jechuudha. Maaliif jennaan garaan keessa yoo tokko ta'e yeroo hundumaa
isin lamaan tokko taati kan deemtan jechuudha. Inni arfaffaa fi inni dhumaan yeroo hunda waliin ooluu baay'isuu dhiisu. Kana yoon jedhu ifaan isiniif godha. Waliin ooluu baay'isuu jechuun fakkeenya jaalala fageenyaa irratti keessumattuu jaalalli fageenyaa baay'inaan yeroo ammaan kana heddummachaati kan jiru. Kana yoon jedhu maalinni sa'aatii 24 bilbila waliin haasa'uu baay'isu. Inni kun egaa yeroodhaaf nu gammachiisa, baay'ee nutti tolas jechuudha. Garuu yeroodhaan booda dhiibbaan inni fiduu danda'u maali yoo jennu jaalalleewwan kan silkii keessa bulanis ni jiran, kan silkii keessa oolanis ni jiran, sakandiidhaan kan walii barreessan, barreeffama yoosuu arganii kan waliif deebisan, battaluma sanatti immoo barreeffama barreessanii kan riikardii waliif qaban. Riikardii sun osoo dhaga'ame hin dhumin immoo kan walirratti fidan. Egaa inni kun maal fida yoo jennee ilaalle fakkeenya nyaata hedduu jaalannu tokko yeroo jalqabaatiif nyaata san amma nyaadhu nu godha. Amma irra deebinee nyaanna. Yeroodhaan booda garuu argaa nyaata sanaa jibbina. Sirbaa fudhanna. Sirba tokko irra deddeebiidhaan dhaggeeffanna. Yeroo tokko yoo yaaddu ta'e rafneellee sirbi sun gurra keessatti yeroo nutti dhaga'amu qaba yookiin yeroo yaadannu tura. Yeroodhaan booda garuu dhageettii sirba sanaas jibbina. Sababni isaa maali? Sababni isaa nyaata sanis waan irra deddeebiidhaan nyaanneef sirba sanas waan irra deddeebiidhaan dhaggeeffanneef. Wanti kamuu yoo daangaa itti hin kennine yookiin yoo daangaa mataa isaa hin qabne nama nuffisiisa. Egaa jaalalli dhugaanis nuffii hin qaba. Nuffiin inni qabu isin lamaan gidduu qilleessi hin jiru. Qilleessi guutumatti hin jiru. Wal arfantaanitti kan jirtan. Isin lamaan yaaddanii waliin hin argattan. Sa'aatii 24 iddoodhuma sana keessatti yookiin yeroo hojjettanis silkii keessan walirratti daawwaltanii achuma keessa taa'u. Isheenis hojii ishee hojjechuu dandeessi. Innis hojii isaa garuu silkii achuma keessa. Inni kuni sirrii miti. Akkuma yeroo duraa isin gammachiisaa dhufe sana yeroodhaan booda wal nuffaa deemtu. Inni kun immoo maal fida? Dhiirris gara namoota biraa, namoota haaraa baruutti deema jechuudha. Sababni isaatis ishee nuffaati kan deemu. Shamarris immoo yeroodhaan booda isa nuffaa deemti, dhiirota biraatiin wal baruutti kan isheen deemtu. Maaliif jennaan qilleessi isin lamaan gidduu jiru. Jaalalleewwan yoo xiqqaate ganama yoo waliif bilbiltan yookiin yoo miseejiidhaan wal dubbistan sa'aatii booda yookiin walii bilbilu yookiin waliif barreessu. Inni biraan galgala yookiin wal dubbisu yookiin waliif barreessu. Egaa kana jechuun qilleensi isin lamaan gidduu jira. Yaaddanii wal dheebottaniiti kan isin wal argattan. Isin fageenya irra jiru qofaa yoo son taane abbaa manaa fi haadha manaa yoo fudhanne fakkeenya abbaan manaa ganama ba'a galgala gala. Garuu haadha manaa isaa waliin kan wal argatu wal dheebotaniiti yookiin wal yaadaniiti. Sababni isaatis inni ganama ba'ee galgala galaa jechuudha. Isheen mana oolti inni hojii oola. Kana jechuun oolman gidduu san keessa maal akka ta'e galgala walitti himu, dheebuu isaanii walitti bahatu, jaalalli isaanii yeroo hunda akka haaraati jechuudha. Egaa jaalalli fageenyatis kan nuti qabne kunuunsuu dandeenyu haala kanaan wanti kamuu daangaa mataa isaa yoo hin qabne balaa guddaadha kan inni qabu. Egaa jaalalleewwan akka duraa wal barsiisnetti adeemna. Yoo wal kana durmaan dursaayyuu haala sanaan haasaa dhufta yoo ta'e wal barsiisuun dirqama, waliin dubbachuun dirqama. Fakkeenyaaf sa'aatii 24 waliin haasaa turtanii yeroo dambooda immoo guyyaa tokko waliin haasoftan jaalalleen konatti jijjiirame jechuu jalqabdi. Jaalalleen tonatti jijjiirame jechuu jalqaba. Sababni isaatis duraan silkii keessa teessu waan ta'eef kun osoo dhufiin maal gochuu qabdanii inni dhiiratis lakki jaalallee ta'u inni kun wal nu nuffisiisa. Qilleessi nu gidduu jiraachuu qaba. Isheenis immoo eeyyan dhugaa kee jette qilleessi nu gidduu jiraachuu qaba. Wal dheebonnee wal argachuu qabu. Atis oolman kee maal akka ture galgala wal taphachiisa. Kiyyas oolmaan akkam akka ture haala sanii wal dheebonnee wal argachuu qabna. Wal yaadaa jechuudha. Gaafa guyyaan yookiin qilleessi isin gidduu jiru wal argattan isin lamaan akka yoo qilleessi isin lamaan tura waan ta'eef wal yaaddaniiti kan isin wal argattan. Jaalalli keessan sun illee maal ta'a deema jabaachati kan deemu. Gidduu sana keessatti wantootuma hundaan nama sanaa sammuu ofii keessa akkasumas onnee ofii keessatti yaadachaati kan ooltan. Egaa jaalallee dhugaa jechuun dirqama waliin haasaa oolu, dirqama silkii keessa taa'u, dirqama amma waliif barreessu miti. Kana sirriitti hubachuudha qabdan. Keessumattuu kan jaalala fageenyaa irratti kan dafee abdii kutuu akkasumas kan gaafiidhaaf illee yeroo hedduu
muddamaa jiru ijoollee shamaraati. Ijoollee shamaraa obsa godhadha. Jaalalli fageenya akka waraanaati. Kanaaf jaalala sana kunuunsuudhaaf dirqama dandeetti qabaachuu obsa qabaachuudha qabda. Wanta dhufe hundaaf aaroo osoo hin taane isa sana dandamachuu wanta walitti buse sana sababa godhachuu osoo hin taane jaalala keenyatu nuuf caala jettanii iddoo balleessitanitti wal gorfachuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Dhaggeeffattoota ni Urjii Entertainment akka waan raawwattan homaa shakkii hin qabu. Viidiyoon kiyya kanarraa asuma irratti goolabamaa. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti waan faana turtaniif hedduu gammadeera. Galatoomaa. Waraabulaa.